خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني إن أي خطأ يرتكبه الكيان الصهيوني سيواجه. إن المواد التي تم تسريبها في إطار ما تعرف بفضيحة التسريبات الأمنية من ديوان رئيس طيار برتبة رائد في سلاح الجو الإسرائيلي، ضابط الذخائر في سلاح الجو الإسرائيلي بعد رضوان في الغارات على جنوب لبنان طوال الأشهر الأخيرة، لكن ما تلاحق تأكيده وسقط سلاحه من يده، ولكنه أصر وأخذ القاذف الثاني وأكمل المهم. هذا وذكر تحقيق لوكالة أسوشيتد بريس أن إسرائيل لم تقدم. معنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد الياس، أبدأ بمن سداسة شن أولماون ويتتا في كيبتتا تاتيوان باقدو غليسا سن داقيسفناتي زبولان arga Benjamin Netanyahu loltoota isaa calaaseeti kan kottee baafatan ta'uu miidiyaaleen galalchuurratti argaman. Injifannoo mujaahidoota walakkeessa Gaazaa daqiiqawwan 56 keessatti Israa'el calaafamanii fi addunyaan guutuun tarkaanfiiwwan gurguddoo abaa gidduu galeessaa hordofaa turte keessattuu Hizbollaan Birgeediin Reedwaan jedhamu kan guutumaan guututti gulaaleetiin loltoota Israa'elii dhidhimsee fi keessoo Israa'elitti ammoo qondaaltota ajajaa Helziya Leeviyo'aaf Galantiif Netanyahu gidduutti akkasumas kanneen akka Beenti Gaaza walakkeessa Tel Aviv irratti masara mootummaarraa loltoonni hidhamuu qondaaltonni akkasumas Benjamin Netanyahuutiin wal morman xalayaan hidhaa itti bahuun wal qabsiise. Filannoowwan fiigicha maaraatoonii siyaasaa Ameerikaa filannoo bara 2024 har'a gaggeeffamu irratti maaltu jira? Baagiddu galeessa irratti yaaddoon yeroo kamiyyuu dabalee fi dhaabbileen kaampaanii gurguddoo daldala galoo galaana sababa hawtiidha maqaa jijjiirachuu fi dooniiwwan gurgurachuuf geenye jechuu addunyaan beeksisuu fi carraa tokko isiniif laannee jirra. Pirezidaant Masuud Pezekshiyaaf Iraanota ilaalchise addunyaan maal jetti? Chaayiniis teekinooloojiitti dhiyaadha. الولايات المتحدة نشر قدرات عسكرية جديدة في المنطقة في خطوة هو تنفيذه للغارات الإسرائيلية على عدد من المناطق، ونتابع الصور لحجم الدمار التي تخلفه هذه الغارات الإسرائيلية. شهيد وجريح. لم يكن رد الفعل الدولي على قدر الفاجعة لتبدأ ما حملت اسم الحرب على أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مشغرة بالبقاع شرقي لبنان. وفي الجنوب قالت وزارة الصحة في وقت سابق على حارة صيدا خلفت 3 شهداء. وأكدت الوكالة الرئيس الأمريكي الجديد في يناير المقبل، وأنه سيكون رداً قوياً. في الأثناء بثت كتائب القسام مشاهد من استهداف 4 جنود ودبابة ميركافا بعبوة شديدة الانفجار. وراني مجاهدوتا في إسرائيل جدوتي تفوفون كتالي سريال القدس بيت الأحياء بيت الآنوني فاكسماس جبليا دبلتين دوّن كتال الزيتون جرموت ديكا شنتمي جاوليف كان تفوفتهم في مركبا في بولدروزروني إسرائيل تانتشاو الجزيرة العربية هندوستان مركاني سنيتجرون لولا كان رتي لولتوني إسرائيل دبلتا أفراد جيفامو برغيدين القدس بيكسيت جرا كنين سغلتان مدو تشيماف هوسبيتالا تل أبيب سينو الجزيرانيس كاوا بينفتي أكسماس لولا كان أدكان تاسيسو لولتوني برغيدي ترباتمي سدتفا لما حماسين بوجيامودا إسرائيل ديبيان غماتي تنكني نجرا تايمز اوف إنديان
kutaawwan humnoota warraaqsaa waamicha cimaa taasifameef keessa Hamaasitti dabalamaa kan jiran loltoonni dabalamuun wal qabsise mormiin guddaan kaabinee Israa'eloota gidduutti kan uumames dhagahame. Benjamin Netanyahuun kutaawwan waraanaa weeraraa humnoota Birgeedii Reedwaan Foors jedhamuun qabamu kifar kiilaa dhokatanii yeroo daawwatanii fi loltoota isaanii jajjabeessuuf lammiilee keenyaaf wabii taatan kuftaniitiin ka'aa jirtan jechuun garjabinaan haleellaa cimaa Libaanoosiif Hizbollaa irratti fudhadha osoo jedhan waraanni Birgeedii Mujaahidoota kan Reedwaan Foors misaa'ilootaaf rooketti bakakkaa kifar kiilaa irratti roobse loltoonni Israa'el mooraa 96 keessatti argaman 13 calaafamuun 26 garmalee miidhamuu fi taankonni 17 kan itti calaafaman Axios, Reuters, Associated Press galalchan. Netanyahuun tana buuteen maayikii lafa kahanii cehuun achirraa ibsa godoo keessa baasan miidiyaaleen maal jedhu galalcha bal'aa dhageessu. Dhaabbileen fi kaampaaniin gurguddoon galoo galaana Elmandab galaana diimaa fi kanneen kana fakkaatan irratti daldalan hedduun isaanii maqaa jijjiirachuuf dirqamne hariiroon dhaabbataman daldala Israa'el UK fi Ameerikaa wajjin qabnu jijjiiruuf dirqamne kisaaraa hedduu imala dheeraa garba Hindii deemnus nu adamsaa jira hawtiin jechuun dhaabbata mootummoota gamtoomaniif Ameerikaa dhiyeessu Yahyaa Saareen Al Arabiyaa wajjin turtiiwwan taasisanii fi gabaasni miidiyaalee balballoomii gurguddoo keessatti kan isiniin geenyu ta'a. Hawtiin Yamanoota maaliif akkanatti cime jara kanneen jilche kan jedhuu fi haleellaan keenna cimee itti fufaa jechuun dhaadachuu hawtii Yamanoota keessattuu miidhaan kaleessa galgala gaggeesse Ameerikaa kan iyyisiise ta'uu miidiyaaleen wal harkaa fuudhaniit galaalchuu irratti argaman. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyaanii Israa'eliif carraa tokko kennineet jirra. Dhukaasa Gaazaa fi Libaanos yookaan dhaabdu taate kun bareedaadha san ta'uu baannaan ammoo akka warri dhiyaas hadoodanitti tarkaanfii gurguddaa itti fudhanna jechuu Irna Internaashinaal yoo gabaasu gama biraatiin jeettiiwwan gurguddoo biyuutuu boombii tooniiwwan kuma hedduudha darbanii fi biyuutuu 52 jeet jedhamu kan ishiin baha gidduu galeessatti ergite galoon galaanaa fi baasaajiin yookiin ammoo dooniiwwan waraanaa Iraan ija osoo irraa libsatiin hordofaa jiraachuun galalcha miidiyaalee keenyaatiin. Fiigichi maaraatoonii siyaasaa paartii Rippaabilikaan Doonaald Tiraampii fi akkasumas warra Dimookiraasii Kamalaa Haaris gidduutti gaggeeffamu sa'aatiiwwan muraasatu hafe. Miishingaan dabalateetiin musliimoonni naannichaadha Tiraampiin irra filachuu wayya kan jedhanii fi ajandaawwan paartiiwwan lameen kun qabatan tarii pirezidaantiin 47ffaa Ameerikaa dubartii ta'uu danda'a kan jedhus seenaan akkana jijjiiramuu danda'an xiinxaltoonni idil addunyaa maal jedhan. Kamalaa Haaris yoom filame waraana Gaazaa saffisaan dhaaba ijoo filannoo isaaniif ajandaa yaadrimee warra dorgomtoota Ameerikaa ta'e. Doonaald Tiraamp sa'aatii 24 keessatti rasaasni Yukireeniif Raashiyaa gidduutti hin dhukaafamuudha. Alamanni keessan nagaa rabbiitti naa guutamu oduu kanaa fi kan kana fakkaatan qabannee dhiyaannee jirra hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana buutan abdii qaba. Sagalee Mujaahidoota Chaaniws sabskiraayibiif laayik gochuun ulfinni alamanaa dachaa isin biratti haa jiraatu nu faana bu'a. الدائرة في المخيم وينضم اللواء الجديد إلى عدد من الألوية والوحدات المشاركة في اجتياح الجباليا وهي لواء جبعاتي ولواء 401 للمدرعات ووحدة الكوماندوز البحرية. وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مشغرة بالبقاع الشرقية لبنان. وفي الجنوب قالت وزارة الصحة في وقت سابق على حارة صيدا خلفت 3. إن المواد التي تم تسريبها في إطار ما تعرف بفضيحة التسريبات الأمنية من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يعد لاغتيال هذا البريغيدير جنرال باعتبار بأن هنالك خلية. حزب الله مشاهد من استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين بين بلدتي كفر كلا ودير بيماس الحدوديتين جنوب. انسحابات من هنا ومحاولات للتوغل من هناك. الانسحابات الإسرائيلية بعد تدميرها ونسف أحيائها الغربية. نراس. انسحابات من هنا
ومحاولات للتوغل. راسل الجزيرة باستشهاد عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف إذا هذه المروحية تصل إلى مستشفى رمبام في حيفا، وهي عادة ما تجلي جند الإسرائيلية بقذيفة الياسين 105. وذكرت أن فضيحة التسريب في بدايتها، ولا يعرف كيف ستؤثر على نتنياهو، لأن الأمر يتعلق حتى الآن بعاملين في ديوانه. Kudha afuriif walakkaa haragalfii tokko malee boombiiwwan toonii kumoota hedduudhaan lammiilee Filisxeemota hedduu irratti kan roobanii fi kanneen 43,500 ol kan itti dhuman, kanneen 105,000 ol miidhaa guddaa fi xiqqaa kan itti keessummeessanii fi lammiileen Filisxeemota 17,000 kutaawwan Gaazaa fi West Bank keessaa kan itti guramanii achi buuteen isaanii dhabame ta'uudha yeroo garaagaraatti miidiyaaleen gabaasaati jiran. Haragalfii tokko malee waldura dhaabbachuun lola ciccimaa kan bananiif Israa'el gatii guddaa kisaaraa diinagdee irraa hanga loltootaatti kan kafalchiise Birgeediin Alaksaaf mujaahidoota Hamas Al-Quddus dabalateetiin har'as kutaawwan Gaazaa, Raafaa, Jabaliyaa, Taal Al-Zayituun akkasumas Kaanenuus irratti tarkaanfii gurguddaa fudhachuu Aljaziiraan damee afaan Arabaa gabaase. Akka Aljaziiraan damee afaan Arabaa jedhutti merkebaawwan gurguddoon beekamaan Israa'el itti onnattu 4 calaa'uu fi loltoonni 4 dabalataa kan du'anii fi 9 garmalee kan miidhaman ta'uudha gabaafame. Toora telegiraamii Hamas irratti loltoonni Israa'el Birgeedii 78ffaadha 2 booji'amuu Birgeediin Al-Quddus ibsee jira. Lolli kun fuullee loltoota Israa'eliif akkasumas Hamas gidduutti daqiiqaa 56 turuudha kan Associated Press gabaase. Gabaasa kanaan wal qabsiise gochi akka duguggaa sanyii Filisxeemota irratti raawwatamaa jiru addunyaa guutuu yeroo dheekkamsiisetti Ameerikaan cidha filannoodha shirri gurguddaa cehaa jirtutti Israa'el saamicha haleellaa fi weerara gurguddaa iddoowwan kutaa West Bank Tulkaarim Jenin irratti gaggeessaa jirtu wal qabsiise. Dubbiimaan dhimmoota isteeta dipaartimentii Maatiyu Miilar qoqqobbiin guddaan keessattuu daa'imman taphni Israa'el ajjeefaman West Bankii fi Jabaliyaa keessatti akkasumas dubartoonni 13 gocha hammeenya ta'aniin na keessatti yakka fokkisaa ta'e waraanni Israa'el gudeeddii dubartoota 13 Filisxeemota irratti raawwate ragaa arganne jechuun tarii gariin ammoo diraamaa fiilmii tiraajidiitti malee Ameerikaan qoqqobbii Israa'el irra hin keettu akkamitti ilmaan eessumman irra keetti jechuun yeroo itti gaafachiisaa ta'e. Birgeedii Alaksaatti dubbii himan waliigalaa Hamas Abu Ubeydaaf akkasumas kominikeeshiniin Hamas Osamaa Hamdaan irra turtiiwwan miidiyaa wajjin taasisanii tarkaanfii Israa'el gocha duguggaa yoomillee galmee gurraacha irratti barreessite kana mujaahidoonni umrii isaanii ilmaan isaaniitti guddisuudhaan Israa'el madeessaadha jiraanna malee qe'ee keenyan dhaaltu jechuun dhaadatanii jiru. Yoo xiqqaate loltoota 8,600 ol Gaazaa keessatti kan dhuman Israa'el mana dhibbootatti gad deebiste 940tti deebisuun isii ammoo kuni fiilmii ittiin addunyaa soban jechuun birgeediiwwan mujaahidoota gabaasanii jiru. Kana wal qabsiisee Israa'el irra tarkaanfiiwwan daangaa Sooriyaa gaarreen goolanii Sooriyaa cabsite loltoonni isii seenu kaleessa gabaasa keenya keessatti loltoonni Hawtii Yamanoota humnoota maqaa Hamaasiin leenjisan gara Sooriyaatti erguu isaanii isiniif dhageessifneeti turre. Haa ta'uutii weerarri waraana lafoo gara Sooriyaatti erguu kun sodaa gurguddaa waraanni gamasiin dhangala'aa jiruu fi West Bankiin dhokatee seenaa jiru kan jedhuu fi ujummoowwan yookiin ammoo baankariin lafa jala Sooriyaa irraa hanga Gaazaatti geessu jiraachuudha yeroo adda addaatti Israa'el irra deebitee kan haasoftu ta'uudha. Ministeera damee kominikeeshiniif sabquunnamtii akkasumas ministeera inteleejensii Itaamir Benjaagir dabalateetiin yeroo adda addaatti kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii karaa ambaasaaddara ishee Daanii Deenaniin ibsaati turan. Haa ta'uutii Hamas dubbitti waraanni Hawtii akkasumas maqaa isaatiin leenjii seenaa jira jedhu irraa ibsu kaleessa qusachuu maddeen gabaasa Hindustaanti nutis gurraan isin geenye turre. المواطنين الفلسطينيين بعد مهاجمتهم المنطقة الصناعية في مدن المستوطنين أطلقوا النار في الهواء ونحو مركبات الدفاع المدني لدى وصول يأتي دور الرضوان على أنها قوة خاصة توازي أهم قوات الخاصة بالعالم، يعني هي مدربة مجهزة. بما انتهى به التقرير، لماذا تعتبر إسرائيل غياب مثل هذا الصف من القادة عندما يجري اغتيالهم كما
جرى البارحة من قوة الرضوان، ما الذي يعنيه بالنسبة لقيادة منظومة ثادي الصاروخية في إسرائيل، ويندرج في إطار التزام الولايات المتحدة بحماية مواطنيها والدفاع عن إسرائيل وخفض التصعيد. القضية الأمنية الخطيرة في ديوان نتنياهو يجب أن تخيف كل إسرائيلي. وفق الاشتباه فإن رجالا الإسرائيليين إلى بيوتهم على حد تعبيره. كلام نتنياهو جاء خلال زيارة أجراها إلى الحدود الشمالية مع لبنان. نوجه الضربات في كل مكان. وذكر تحقيق لوكالة أسوشيتد بريس أن إسرائيل لم تقدم داخل المستشفيات تحويل كلية تدريب لإعداد تقني سلاح الجو في مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النووية. وللمزيد تنضم إلينا من الرميش في جنوب لبنان جويس الحجحوري مراسلة لبنان. APS المثبتة على الدبابات الإسرائيلية من طراز ميركاف. الرسمية عن المرشد الإيراني علي خامنئي قوله إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستتلقيان بلا شك. نفي لبي غوتو قبطاني تيم بنجامين نتانياهو روكاتانيا كان توتاتي دانغا كفر كيلافي مساريا كسمس الدوان حزبولان تبكنا إسرائيل أركان فرات جرمي داواتشوداف لولتو تايساني في ايران دوميف هومنير ديفنس كاميو قبطاني غراسيتي چيو اكسيوس غباسين تتورم اتاوتي بنجامين نتانياهو هاسا إساني ديكا كودشان كيسا osoo deeqaa xumuraa isaanii eeggataniif loltoota isaaniitiin jabaadhaa libaanoositti gara jabaachuu qabna hizboolatti gara jabaachuu qabna eenyuun filatina jedhanii isaan dabarsan bakakkaan gurguddaan misaayilotaaf rooketii birgeedii reediwaan irratti roobuudha Associated Press gabaaseen loltoota birgeedii 96ffaa kan naannichatti argaman irratti mooraa waraanaa irratti furgugan keessaa kanneen Iron Dome irraa miliqan loltoota 13 battalatti ajjeesuu fi kanneen 26 ta'an cima akka ta'ee fi helikooftariin gara Haifatti deddeebitee fuudhaa turuudha maddeen balballoomsanii jiran akka maddeen jedhanitti Hizboollaan odeeffannoowwan keessoo argachuudhaan dhufa Benjaamin Netanyaahuu kanaaf akka qophaa'es maddeen miidiyaalee idil addunyaa Al Arabiyaa dabalatee gabaasuudhaatti argaman erga lolli ciccimaan keessattuu tarkaanfiiwwan Hamaas irratti fudhatamuuf Gaazaa irratti fudhatamuu eegalee du'a Hasan Nasrallaatiin wal qabate Hizboollaan hoggana cimaa Naayib Qaasim erga filatee booda haleellawwan Haifaa Eelaatiif iddoowwan murteessaa fi qabiyyeewwan gurguddoo misooma Israa'el kanneen 1460 ol barbadeessuu fi dhibbantaa diinagdee fi galii akkasumas kisaaraa gurguddaa diinagdeef kufiinsaan Israa'el saaxiluun Israa'elota wal nyaachisee jiran ibsi kaleessa birgeediin Alaqsaa keessatti Abu Ubeydaan gurguramtoonni Israa'el 101 keessa 51 qofa akka jiranii fi haleellaa Benjaamin Netanyaahuu ajajaniin kutaa raafatti dhumachuu isaanii ibsee as hiriirri gurguddaan wajjira Benjaamin Netanyaahuu fi raayyaa ittisa kutaawwan Ameerikaaf idil addunyaaf qoonsilaa Israa'el duratti kan boqonnaa dhoogge ta'uudha Reuters gabaasee jira kabajamtoota hordoftoota keenya. haleellawwan gurguddaa keessattuu qondaaltotaaf opereetaroota droonii Hizboollaa haleelee jettu Hizboollaan gama isaatiin deebii tokkollee akka ittiin kennin ibseeti jira haleellaan keenya yeroo kamiyyuu caala Israa'eliin filee kan iddoowwan murteessaaf istiraatejii ta'an dhidhimsu ta'uu jechuun birgeediin Reedwaan ibsee jira haleellaan har'a Haifaa irratti raawwatamee fi bu'uurri guddaan odeeffannoo fi waajjirri raayyaa ittisaa kan lammaffaas haleelamuudha Israa'el mataan ishee amanuu Times of Israa'el fi akkasumas Yerusaalem Post wabeeffatan gabaasanii jiru RTV Axios miidiyaan Raashiyaa akka gabaasetti Hizboollaa dura dhaabbachuu akka hin dandeenyeef gaaffiin gurguddaan Jeneraal Herzia Leviif Yoav Galant waraana Gaazaa fi Libaanos dhaabuu qabna jechuudhaan Benjaamin Netanyaahuu mataa dhukkubsuun dhagahamee jira jedha kana walqabsiisee Times of Indian iccitii guddoo kan Yerusaalem Post wabeeffachuun akkasumas
Israa'el military force yookiin raadiyoo waraana Israa'elii wabeeffachuudhaan har'a gabaasetti dubbittiin dhibdee odeeffannoowwan waajjira Benjamin Netanyahu keessaa akka baasaa jiranii fi torbee darbe yoo xiqqaate yookiin guyyoota afuriin duratti loltoota 8 kan hidhanii fi har'a immoo dubbiimaa waajjira Benjamin Netanyahu dabalatee loltoonni 5 hidhamuu isaanii maddeen wabeeffatan gabaasanii jiran. Kanaaf wal qabsiisee akka Middle East Monitor fi Newsweek jedhanitti Benjamin Netanyahuun ajaja dubbii himaa isaa fi waajjira muummee ministiraattis xalayaan bahuudha miidiyaaleen mirkaneessanii jiran. Loltoonni kunniin odeeffannoowwan gurguddoo keessoo waajjira Benjamin Netanyahu muummee ministira akkasumas kan raayyaa ittisaa gara Iraanitti dabarsaa jiru jechuun shakkii gurguddoo fi Benjamin Netanyahuun eenyoo mananii akka dhiisan wal qoraasu irratti akka argaman beekamee jira. Ministeera nageenyaa fi komaandi poostii duraanii kan aangoo gadhiisan Jeneraal Bent Gaaz gidduuttis hokkorri guddaan ka'uu fi kaabineeleen ministeerota Benjamin Netanyahu 11 har'a fonqolaa addaa kaasuu fi ugguramtoota keenya situ ficcisiise jechuun itti dhaadachuu isaanii fi hiriirri qindaawaa ta'e akka waan wal dubbisanitti waajjira Benjamin Netanyahu fi galma walgahii kan jeeqe ta'uudha Associated Press gabaasee jira. وقت خصوصا وأن هذه الغارة أدت إلى تضرر عدد من المباني. جهت المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس مباشرة إلى الناخبين الأمريكيين العرب بالتأكيد على إسرائيل ضد بلاده سيواجه برد قاس. Honored to have the support of many Arab American leaders. أشعر بالفخر لأنني أحظى بدعم الكثير من القادة العرب الأمريكيين. Millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. Don't stop this onslaught of criminals and drugs. على إسرائيل سيكون بعد التصويت في الانتخابات الأمريكية. هذا ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إيرانيين. الصحيفة أضافت أن الرد سيكون غير اللافت فيما كشفته الشبكة الأمريكية أن الرد الإيراني سيكون قبل الانتخابات الرئاسية. وناهيك عن قرب قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة إن بلاده قادرة على تنفيذ عشرات العمليات ضد إسرائيل. ممثل حملة هاريس كيث أليسون المدعي العام لولاية مينيسوتا. Fiigichi maaraatoonii filannoo Ameerikaa kan bara 2024 sadaasa 5 sa'aatiiwwan muraasa hafan keessatti eenyu akka filamuuf eenyu akka hin filamne kan addaan bahe wanti beekamaan ifa ta'e jiraachuu baatus hundinuu ajandaa fiigicha maaraatoonii siyaasa Ameerikaa guddittii ijaarra jedhuu fi waraana baha giddu galeessaa dhaabnaa jedhu irratti kan xiyyeeffatanii fi maal irratti akka dhaabanii fi ijoo yaadrimee kan hin qabne ta'uu miidiyaaleen idila addunyaa ija isaanii Pentagon DC akkasumas Ameerikaa walii gara taasisanii jiran. Akkuma beekamu maqaa ishee duriitiin kan kaafte abbaa dimokiraasii fi mirga namummaa jedhamuun kan beekamtu Ameerikaan fuula sanas qabaachuu baattu addunyaan guutuun rarragaaf deeggarsa isii irratti hundaa'uu fi waa hunda furtuun addunyaa kanaa isii harka jiraachuu wal qabsiise. Ameerikaa qofa osoo hin ta'in addunyaan biyyoota gurguddoo ta'an hedduun isaanii hanga Raashiyaan bootti filannoon Ameerikaa kun bu'aa siyaasaa isaanii akka qabutu odeeffamaati jira. Kanaan wal qabsiiseeti dimokiraasonni akkuma beekamu kaadhimamtuu pirezidaantii itti aantuu Ameerikaa Kamala Hariisii fi Doonaald Tiraamp kan 2016 irraa kaaseen 20 keessatti hoogganaa turan pirezidaantii umriin 72ffaa kana gidduutti kan filannoon dorgommii gurguddaa yeroo adda addaattis waan gurguddoo Ameerikaa biyyattii keessa naanna'uudhaan imaammata isaanii beeksisaa turan ta'uu irraa kan kaase yeroo baay'ee Kamala Hariis na amanaa yoo na filattan waraana Gaazaan dhaaba akkasumas baha giddu galeessaa keessatti nageenyummaa gurguddaadha qubsiisuuf jira jechuun dhaadannoo ishiidha dhageessifteeti jirti. Eenyulleen filame eenyu isaan filatamuuti waraanni Gaazaa dhaabbachuu akka hin dandeenyee fi Ameerikaan deeggarsa Israa'eel hanga hin dhiifnetti yoomillee haara galfii waraana baha giddu galeessaaf furmaanni ni dhufa ka jedhu amantaa hin qabnu jechuudhaan dhaadachuu irratti argaman. Odeessi keenya kanaaf fakkaata addunyaa keenyaaf nagaa taasisu injifannoo mujaahidotaaf turtii gaarii.